Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, gama dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Akkuma aadeeffannee har'aa keessummoota sadii isinii affeerree jirra. Haala yeroo fi Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu irratti haasofna. Isaanis akkuma argaa jirtan obbo Ibsaa Guutamaa, Piroofeesar Makuriyaa Bulchaatii fi Dooktar Gulummaa Gammadaati. Duraan dursee keessummoota keenya yeroo keessan wareegdanii waamicha keenya kabajanii bakka kanatti argamuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa Arsadee Miidiyaatiinan isin galateeffadha. Galatoomi Abbaa Malkaa. Tole gaarii akkuma amma irraa kaase egaa haala yerootii fi Oromoon maal gochuu qaba jenneetii mari'annaa. Utuu gama kana hin deemin dura Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo godhaa tureeni mirgoota gonfatan qabanii. Mirgoota gonfate kan ammoo wareegama meeqatu itti kaffalameeti bakka kana ga'ee. Isa kanaaf haala yeroo kana yeroo haasofnu waan darban kaasna. Mirgoota attamii akka isaanii Oromoon qabsoo isaatiin gonfate irraa xixiqqoo kaasneeti. Haalli amma irra jiru keessaa waan tokko yaalla. Kanaaf mee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hundi keessaniyyuu qooda guddaa kennaa turtanii. Oromoon qabsoo isaatiin maal fa'aa gonfate mee obbo Ibsaa irraanii jalqaba bifuma gabaabaatiin. Egaa Oromoon ergima qabame qabsaa jira garuu ijaaramee qabsootti ergii ka'ee bubbuleera amma walakkaa jaarraa ta'uudhaaf. Qabsoo tolchi kanaan immoo tokkoffaa of bara Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon garbummaadhaan dhiitamee namummaa isaa wallaalee ture duraani. Garuu qabsoodhaanitu of bareen eenyu an kan jedhu lafa kaawwate. Sana booddee qabsoo godheenii amma afaan isaa dhabee ture. Afaan isaa kan dubbatamne seeraan itti ba'ee ture warra koloneeffateen seeraan itti ba'ee ture. Sana qabsoo isaatiin cabsee eenyummaa isaatiif afaan isaa deeffachuu danda'e. Afaan isaa deeffachuu danda'uu duwwaatu hin ta'in afaan isaa immoo akkatti ibsatu, akkatti barreeffatu ofii murteeffate. Ofii murteeffatee isa egaa hundumtuu beekaa qubee akkamitti akka waggaa 20 dura hojiirra oolutti ka'e. Ergasii dhalooti qubee dhaloota fidalaa caalaa warraaqaa ta'eetu as ba'e. Eenyummaa isaa akka hin uggamne godhaa dhufee har'a ga'e. Kanaaf egaa of barri afaan ofiitii fi aadaa ofii ulfeessifachuu barruu ofii qubee ofiitiin barreessuu kun hundumtuu yeroo madaalarra kaa'amu wareegama godhameen wal qixxaatamoo wal hin qixxaatuun waan biraadha. Baay'eetti wareegame namni nama baay'ee barataadhaa fi kan hin baranne qotee bulaanii baay'eetu itti wareegame asiin nu ga'e. Amma iddoo tokko geenyerra. Nuti Tole mee gara isa booda itti deebina haala yeroo ammaa kanarraatti mee gara Piroofeesaritti hin ce'a. Okay. Yaa waan jaalle Ibsaan amma jedhe irratti waan ani xiqqoo dabalu yoo jiraate eessa kaanee eessa jirra amma kan jedhu kanarratti egaa waggaa dheeraadha qabsoo kan goone nuti warra addana keessa jirru kun
gar tokkoon keenya 60 keessa yoo jalqabne kaan immoo 70 keessa jalqabne gara waggaa 50 keessa turre maal keessa akka dabarre yoo waa jechuu feene egaa kitaaba uti katabuu dandeenya jechuudha. Garuu waan amma jaalle ibsaanii jedhe irratti waan ani eda'uu barbaadu biyya irratti beekamuun rakkisaa ta'ee ture nuufi warra qabsoo godhuufi jechuuni Oromoon eenyu akka ta'e himachuu irratti rakkina guddaa keessa ture. Karaa tokko karaa seenaa qorachuu waa'ee dhummaa hawaasuma maanni siyaasuma Itoophiyaa politikaa Itoophiyaa kanallee ibsuu rakkina Oromoo irra jirullee ibsuu irratti baay'ee rakkina qabaa ture. Gurran argannu ture. Namni nuun dhaga'u ture. Egaa karaa tokko Oromoo Studies Association OSAN waldaan qorannoo Oromoodha. Amma tokko waggaa 30 ta'eera amma waa qoratee warra waa qoratu warra saayinsii waa'ee Itoophiyaa naannoo Afrikaa kana warra irratti qorannoo godhuu fi amma tokko Oromoon eenyu akka ta'u ibsee ture. Haa ta'u iyyuu malee darbee mootummaa biratti illee amma tokko illee karaa dippiloomaasii deemamee juttaa himamu malee yoo dhageessifne iyyuu ammallee warra gaazexaa baasu joornaalistii adda addaa kanatti himnee dhaggee akka nu dhaga'anii godhuuni baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee gurran argannu ture. Amma yeroo gabaabduu kana keessatti waggaa 4-5 kana keessatti biyya lafaarratti Oromoon yeroo xiqqoo keessatti beekame. Hundee isa durii irratti hundaa'eetu wanta achi hojjetamaa dhufe irratti hundaa'e jechuun qabsoodha. Isa keessaa tokkoffaa ijoolleen keenya Finfinnee waa'ee Finfinnee irratti kaatee qabsoo isheen goote suni biyya lafaatti dhaga'amutti jalqabame gaazexeessaan illee amma tokko katabuutti itti eeggale. Isa booda Fayyisaa Leellisaa Riyootti daqiiqaa xiqqoo keessatti biyya lafaarraan ga'e waggaa meeqasaa nuti homaa dadhabne. Har'a Oromiyaa nama baay'eetu beekaa mootummoota biratti beekamaadha. United Nations keessatti Oromiyaan beekamaadha. Oromiyaa jechuun Oromoo qofaa otoo hin ta'in akka biyyaattu Oromiyaan kan jedhamu kaartaa keessa iyyuu jira. Kaartaa irra iyyuu ta'a. Oromiyaa fi Itoophiyaa jedhanii katabu yoo ilaaltan. Iddoo kana geenyee jirraa jechuun danda'a. Kanan itti eda'uu fedhe. Tole mee Dr. Gulummaattiin deebi'a. Egaa amma qabsoo bilisummaa Oromootiin afaan Oromoollee afaanii barreeffamaa fi afaanii barnootaa ta'eera, afaan hojii ta'eera, afaan qormaataallee ta'eera. Isa kana boodallee itti dhufna haala amma isa mudataa jiruu fi Oromoon akka Oromummaa isaatiin of bare Oromiyaan illee akka biyyaatti akka beekamte isa kana hubachuu dandeenyeerra. Mee Dr. Gulummaa gara keessaniin dhufa. Haala ammaa kana keessatti qabsoodhuma uummanni keenya akkasitti wareegamee wareegama hedduu kaffalee kanneen gara dudduubaatti deebisuu yaalan yaadi garagaraatu dhiyaataa jira. Haala bulchiinsa amma jiru kanaan wal qabsiistanii bifa gabaabaatiin akkasiin ibsitan barbaada. Galatoomi gaaffii keetiif gaaffii gaariidha. Dhuguma akka obbo Ibsaanis Profeesar Makuriyaanis ibsanii waa'ee seenaa qabsoon Oromoo keessa bahee Oromoon saba guddaa utuu jiru biyyi lafaa hubatee saba akkamii akka inni ta'e baruu dadhabuunsaa maaliif akka ta'e isarra immoo darbee amma ofiisaa himachuudhaan ofiisaa qabsoo qabuudhaan uf barsiisaa akka adeemaa dhufe amma caalaatti biyyi lafaa akka baruu danda'e ibsaniiru. Yooni isarra darbee haala amma jiru kana waan tokko kaasuu yaale haalli amma jiru kuni kan inni dhufee jiru tokkoffaa wal'aansoo qabsoo Oromoon bara baay'eedhaaf gochaa ture.
keessumaa akka Profeesar Mokraan jedhanii waggaa 3-4 darban kana keessatti keessumaa baay'ee itti dabalee waan cimaa dhumee fi jijjiiramni tokko argamuu danda'aniiru. Yoo haala amma jiru kana yoo ilaallee jenne karaa koo akka hubannoo kootti waan nama abdachiisu waan xiqqoon waan uumamaa jiru. Caalaas immoo waan nama sodaachisu rakkinni baay'een duuba isaa akka jiraachuu danda'u qabsoo baay'ee kan barbaachisu ta'uunsaa aatiin kan inni hubachaa jiru. Jalqabamee waa'ee waama xiqqoo kan abdachiisu kan hin jedhe sanan ibsuu barbaada. Kana kan hin jedhu inni wal'aansoo dargaggoon darbee Oromoo qeerroon itti gabbisaniini sabni Oromoos immoo haala inni jirus inni biyya isaa keessa jirus wal duukaa ka'ee dhaabbachuudhaani mootummaa wayyaanee APRDF'n kan gaggeeffamaa jiru ammayyuu immoo fa'aa gaggeeffamaa kan jiru sana baay'ee raasuudhaan waan tokko waan isaan hojjechuu hin barbaanne waan isaan gochuu hin barbaanne akka isaan godhan giddisiisuudhaan Oromoo lafa isaarraa buqqisanii hiyyoomsanii isa isaanii balleessuudhaaf lafarraa balleessuudhaaf ka'an sana akka inni dhaabbatu yookaan akka inni caalaatti itti hin fufne gochuudhaani waa'ee Finfinnee irratti haa ta'u waa'ee Oromoo lafa Oromoo fi saba Oromoo irratti haa ta'u falmannaa guddaa gochuudhaani waan tokko wanti APRDF mootummaan kun akka inni hojjechuu waan inni barbaanne akka inni hojjetu goosaniiru. Kanaafi milikkita isaa kan ilaalaa jirru muummichi ministeeraa inni amma filame kun Dr. Abiy mataansaa wanta baay'eetu dubbatamaa jira. Waan tokko waan inni dubbatu irraa yoo dhageenye waan warri wayyaaneen duraan dubbachuu hin barbaanne tokko waan nama abdachiisu waan inni dubbatu jira. Dhuguma dubbiidha kun ammaatti malee hojiidhaan wanti argame illee hin jiru. Nam tokko dubbiidhuma gaarii ta'e kanaan gowwoomuu illee hin danda'a ta'a. Garuu caalaatti Oromoon kan inni hubachuu hin qabu tokkoffaa wanti amma dhufe gaariidha wanti gaarii ta'e kan jiru wanti dhufe qabsoo isaatiin wal'aansoo isaatiin ijoollee warra du'an dhiiga isaanii dhangalaasan warra hidhaman itti dararaman isaantu akka fide ta'uusaa akka yeroo hundaayyuu akka hin irraanfatamne. Lammata immoo waamti gaariin xinnoon tokko uumamteetti ta'e yookaan carraan ishee uumamteetti ta'e kuni kan itti fufuu danda'u kan inni itti caalaa buusuu danda'u qabsoon sun itti fufuusaa barbaachisaa akka ta'e hundinuu akka hubatudha kan inni karaa koo hubachiisuu barbaadu tokko kanaadha. Lammata immoo yoo jenne wanta amma irra geenye kana haala amma jiru kana keessa wanti nama sodaachisu wanti rakkina guddaa balaa guddaa Oromoo irra geessisuu danda'u wanti tokko mul'achaa jira. Kunis immoo inni tokkoffaa mootummaan amma haaromsamaa jira inni jedhamu kuni mootummaan isa duraanii balaa guddaa Oromoo irra gaggeessisaa ture wanti jijjiirame baay'een hin jiru. Namootuma isaanii illee ilaalle iddoo dhaabbataniif iddoo taa'an maal akka hojjetan wal jijjiiraa jiru malee namni haaraan yaada haaraa kan qabu jijjiirama guddaa kan fiduu danda'u kan itti makame illee hin jiru kan wajjin hojjetaa jiru illee hin jiru. Kanaafi mootummaa kana dirqisiisuun akka inni jijjiirama fidu goosisuun ammayyuu warra qabsoo qaburra jira. Kuni itti fufuutirra jira jechaadha. Afaaniin wanta dubbatamu gaariin dubbatamedha isaan akka illee hin gowwoomne sabni baruutirra jira jechaadha. Karaan biraa immoo akkuma gaaffii keessatti ani tuqxe nam tokko waama jijjiirama xixinnoo argameetti fakkaatee keessumaa immoo warri duraanii mataa isaanii illee gadi qabatanii turan qabsoo isaatiin Oromoon wanta inni gonfate harkaa buusuudhaaf warri barbaadan yookaan yaalanii ammallee caalaatti itti cimanii jajjabaatanii sagalee isaanii illee ol kaasanii dudubbachaa jiru. Kanaafi Oromoo irratti rakkinni dhufuu danda'u balaan dhufuu danda'u warra
yeroo darbe miidhaa ture warra wayyaanee EPRDF mootummaa sana keessa jiru ammallee immoo itti jiru duwwaa utuu hin ta'in warri isaanii mormaa turan illee garuu dantaa Oromoo warri hin jaallanne baay'een tokko kaka'anii dudubbachaa jiru. Waama Oromoon harka isaatiin gaasuu isaatiin qabatee waa'ee akka qubee isaatii, waa'ee akka daangaa isaatii, gaaffiinni Finfinnee irratti illee qabaatu waan akkasii kana duuba deebisuudhaaf yaaliin godhamuuf yookaan dudubbatamaa jiru waan tokko wanta jiruu fi sabni Oromoo kana qulqulluu itti hubatee diinni isaa eenyu akka ta'e hubatee tokkummaa isaa cimsuudhaan qabsoo gochaa ture kan bu'aa caalaa isaa buusaa ture kana bu'aa argates akka isa harkaan buune haaraas immoo akka argachuu danda'u qabsoon isaa akka fiixaan bahu itti fufuutu irra jiraan jedha. Daballee ambiraas yaada tokko dabaluu nan danda'a. Gaarii gara bal'inaan gara boodaatti itti deebinaa ammas gara ibsaatti hin deebi'aa silaa waan qabsoo Oromootiin argameti kaafne amma immoo haala amma jiru irraati Dr. Gulummaan kaasaniiru. Barreeffamoota isin yeroo garaagaraatti barreessaa turtan keessatti isinii fi isaan kan jedhutu jira. Nuyi fi isaan kan jedhutu jira. Jechi kun egaa hiikaan afaan Oromootiin maal akka inni ta'e hundumaafuu ifaadha. Haala Oromootii fi haala warra impaayiricha geggeessaa turee fi jiru irratti yeroo ibsitan kana barreessitu. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti haala ammaa kanarraati haasa'aati jirra. Impaayirri Itoophiyaa ammayyuu akkuma impaayiraatti jira. Paartiin biyya bulchus ammayyuu akka Dr. Gulummaan kaasanii paartiidhuma EPRDFtu bulchaa jira. Qabsoon Oromoon mirga isaatiin argate sila kaasaa oolle immoo mul'atee addunyaatti ifa ta'ee jira jennee kaasnee jirra. Isa kana dudduubatti deebisuu kan barbaadantu jiranii mallattoo garaagaraatu jira. Oromoon maal gochuu qaba boodatti dhufna. Fakkeenyaaf bu'aa argaman kana keessaa waan qubee ilaalchisnee kana dura yeroo qubeen kun akkuma sadarkaa mootummaatti iyyuu hojiirra akka oolu fi adda bilisummaa Oromootiin irratti hojjetamaa ture. Namoota bakka buutanii bakka sana keessaa hojjetaa turan keessaa isin itti gaafatamummaa guddaa qabdanii. Dhiibbaa dhumti gama qubee kana irratti illee dhufuuf jedhu yookaan immoo aggaammatu murra duraan turee fi haala amma uumame kana irratti dhiibbaa gochuuf carraa kantu jirani. Mee waan qubee kana irraati barbaachisummaa dhumti afaan Oromootiif inni qaburraa fi mirkanaa'uu isaa irratti haala keessa ture irraati yoo nu ibsitan. Haa ta'u ilaa waa'ee qubee qabsoo keenya isa biraadhaan gargar baafnee ilaaluu hin dandeenyu. Waa'ee qubee. Qabsoon keenya qabamnee abbaa biyyummaa keenyaaf mirgoota keenya dhabnee jenneetu itti kaane yoo itti kaane. Ammas isarra jirra. Abbaa biyyummaa keenyaaf mirgoota dhabnee jenne. Eenyutu nu dhabsiisee isa amma nuuf isaan jedhu eenyutu nu dhabsiisee sirna impaayera Itoophiyaatu nu dhabsiisee sirna impaayera Itoophiyaa sana eenyutu geggeessaa sirna impaayera sana calqaba kan geggeessan warra nugusaa turan itti aansee Dargiitu dhufe itti aansee Ihaadeegtu dhufe sirna impaayeraa kan geggeessu amma kootama ta'ee kan geggeessu Ihaadegi. Kanaaf qabsoon tokko kan qabsaa'u diina irratti. Diinni keenya Ihaadegi jechuudha. Kan diina keenya bakka bu'ee kan waliin dhoofsifnus kan ittiin qabsoofnus Ihaadegi jechuudha. Ihaadeg duwwaa miti immoo yaada kolonummaa yaada nafxanyummaa qabatanii akka nuti mirgoota arganne kanaaf eenyummaa keenya balleessuu kan barbaadanii
murnoota hedduutu jira. Murnooti kuni karaadha kan isaanii nutti duulan. Karaa barumsaa nutti duulu, karaa bulchaa nutti duulu, karaa isaan nutti hin duulle hin jiru. Waliyyuu hubachuu hin dadhabna ta'a. Maaliif murna adda addaatiin gurmaa'aniitu nutti ka'an. Kana garbaafnee yoo ilaalle malee dagachuu hin dandeenya. Waama tokko irratti duwwaa xiyyeeffannee dagachuu hin dandeenyaadha. Amma waa'ee qubee yoo kaafnu qubeeni afaan keenyaaf hin tolaa jenneetu filanne. Tokkoffaa akkitti barreeffamu mataansaa salphaadha nuuf afaan keenyaaf. Beekota keenya eenyu gadiyyuu warra hin taanedha kana qoratee bira ga'e. Kun immoo har'a kaleessa maaloo miti kan calqabe. Kun 18th century keessa kan calqabeedha. Faranjoota jalqabeetu qubeen akka afaan Oromoo ta'u kan qorataa dhufan. So kanaafi qubeen nu ta'aa kan jedhu amanneetu fudhanne. Amanteen keenya kan keenya malee kan eenyuyyuu miti. Eenyuyyuu amantee keenya keessa galee kana amanuu hin dandeessanii jechuu hin danda'u. Namooti tokko saayinsii beekaa maaloodha jedhu saayinsii miti wanti isaan dubbatanii saayinsii jechuun mirkan beekii jechuudha. Waan mirkanaan beekame jechuudha. Waan mirkamaan hin beekamne gadi fidaniitu saayinsiidhaa kun fudhadhaa maal fudhadhaa jedhu immoo fidala saabaa isa yeroon itti darbe kan muuziyeemii taa'uun irra jiru isa fudhadhaa jedhu. Afaan keenya sin ibsu lammaffaa immoo seenaa sana guddisuudhaa fi sana itti ciccinee nu hafuutu irra jiraa jennu hin qabnu isaa wajjin. Seenaa waliin hin qabnu. Giddiidhaan yeroo ergi qabamne as akka barannu godhame. Yeroo sana namooti tokko rakkina irraan kan ka'e waan ittiin barreessan dhabuudhaan sana yaalaniiru garuu hin dubbifamu. Namni ba'aniiyyuu dubbisuudhaaf yeroo hundumaa shaakalamuutu irra jira. Hin dubbifamu. Sun homaa waan intinaatti waan wantooti jennu hin qabnu. Tokkoffaa afaan keenyaaf hin tolaa. Lammaffaa waan nuyi ammatti dhimma baanu kana namoota addunyaa biliyooniidha kan dhimmatti ba'u. Namoota 100,000 duwwaa miti. Namoota biliyooniitu dhimmatti ba'a. Namooti biliyoonii waan dhimmatti ba'aniif waan sanatti baasanii qopheeffatan qabu. Akka amma waan ittiin barreessanii kompiitaraa maaloo jedhan kana hundumaa waan qopheeffatan qabu. Nu sanatti horii hin baafnu amma. Maaliif sanuma fudhanne biliyoonii hojii waliin dubbanna malee afaan sana sooftuweerii adda addaa qopheessinee giddiitti kottu seenii hin jennu. Taayipiraayitarii annee bitanna. Taayipiraayitarii afaan Amaaraattiin barreeffamu kan akka Oromoodhaan kan hojjete rakkina keessaa kan baase. Garuu rakkina qaba jedheetu namichis kan himuu ture. Kanaaf chooyisii keenya qubee keenyatti namni buunaan waan salphaatti gargar ba'u miti. Waraana bannaadha dubbiinsaa. Qubee akkamitti balleessinaa waliin qubee akkamitti goona kan jedhu qubeen hin badu waraana bannaa kottaagaa walii baanaadha kan ta'u dhaqee. Kanammoo abbaatu filata. Hankeenyoota mirga abbaan mirga isaa gadi hin dhiisu. Amma yoo naayyuu kan gadhiifne humnaan caalamneetu. Amma humna sanarra waan ittiin qaarinu murteeffannoo waan jedhamu onnee fudhannee gadi baannee barreerra agarreerra ijoolleen keenya waan baay'ee nu barsiifteetti. Amma yoo naa ga'uudhaaf. Kanaaf wanti amma jedhamu amma waa'een qubee kana irratti kuni wareegama guddaadhaan dhufee qubeenii mallasni kan fidee tokko mallastu fidee jedhu mallastu nutti fidee mallas miti kan fidee qabsoo keenyaanitu kana akka hojiirra oolu goone
qabsoo keenyaan hamma tokko goonee dargii bira geenyerra. Dargiin yoo kana godhe namni deeggarsa naba jedheetu dide malee convinced ta'uu miti. Ijoolleen keenya qubeedha kan jalqaba fudhattee dhufte gaazexaa bariisaa iyyuutti barreessuudhaan. Haala isaa waan beekaniif nu jalaa mucucaatanii utuu yeroo sana hojiirra oolin hafe. Qabsoon keenya ergii calqabee waa'ee qubee kanaa yeroo hedduu warri amma dubbatu kun yeroo wahumaan beeknedha kan jalqaban. Kanaafi qubeen keenya kan keenya nuti filata malee namni nuun filu afaan keenyaaf hin ta'a. Saayinsii caalaa iyyuu wanti jiru yoo jiraate sana hin amansiisa. Ittiin ispeesiidhaan ittiin addunyaa hojii waliin dubbanna. Kanaafi kana wantani amma waa'ee qubee irratti jedhu waa'ee biraa keessa illitu. Waa'ee amma jedhamu federeeshin maaloo warra jedhamu keessaa booddee illinnadha. Gaarii galatoomaa dhuguma qubeen kuni afaan Oromootii fi filatamaadha naa ta'a jedhee Oromoon itti dhimma bahee ittiin hojjechuu barreessuu formaata garaagaraa ittiin geggeessaa jira. Isa kana dudduuba deebisuu kan barbaadantu jira. Oromoon dagachuu hin qabu dhumaa fi kana kaasne. Mee gara Piroofeesaritti nufa ammas haaluma mirga qabsoo Oromootiin argame kana mirgoota kana booda deebisuuf warra tattaafatantu jira. Isa kanarraati waan amma isaanillee kaasuuf jedhanii dhiisan waan federaalummaa kana mataasaa impaayera Itoophiyaan impaayeruma kana deebisanii ijaaruuf illee bifa ittiin ijaaramu qopheessuuf yaalu. Mee haala maaliitu akka isaan of duuba deebi'anii yookiin qabsoo keenya booda deebisuuf isaan kakaase jettanii yaaddu? Sababa isaa waliin kaasaatiin nu ibsa. Wanta adda addaatu jira. Yaada kana kan yookiin abjuu kana kan qabaachuu danda'aniif warri duubatti nu deebisuu hawwan kun. Tokkoffaa dhiigni Oromoo dhangala'e kun dhiigni ijoollee keenyaa dhangala'aa jiru kun utuma beekanii Itoophiyaa kana fayyisuudhaaf Itoophiyaan kun baduudhaaf wanta deemteefiti wayyaaneen bulchaa kan turteef kunoo egaa waanuma akka qubee fa'aa kanaa fidanii uummata adda addaa akka inni qoodamu godhu jedhu isaantu jedha. Afaanii namni baratee afaan isaatiin akka haasa'u afaan isaatiin akka hojii hojjetu akkaataa afaan isaatiin of bulchu kan godhe wayyaaneedha jedhu. Egaa daangaa kanallee kan akkasa kukkuttee biyya uummata adda addaa qoode wayyaaneedha jedhu. Ijoolleen Oromoo dhiigdee kan itti du'aa jirtu Itoophiyaa kana fayyisuudhaaf kan jedhanii afaan dhadhaa dibatanii damma dibatanii waan sossobuu yaalanii hin jiru. Itoophiyaadhaaf kan du'aa jirtu ijoolleen keenyaa jedhu ijoollee Oromoo amma waggaa lama duratti ijoollee keenya jechaa hin turreen. Yoo ijoolleen keenya waa'ee Finfinnee irratti hiriiraa turte sana takka akka diinaatti maqaa Oromoo sin kaasanii garuu waan nuti diinni hiriira godhaa oolu fakkeessanii katabaa turan haala kanatti. Yeroo gabaabaa keessatti wanti sun gara hankeenyaatti gedderame hankeenya jechuu jalqaban. Kun yoom jalqabe obbo Lammaan waa tokko jechuutti inni kaanaan isa booddeellee nama keenya fuudhee Abbayyaan je'ee Bahar Daariin deemee warra ollaa keenya wajjin haasa'uu itti dabalatee. Dr. Abiyyi immoo waa'ee seenaa irratti waan tokko jedhee seenaan kun hundumtuu kan keenyadha. Seenaa waggaa 3,000 qabna iyyuu akkuma warra kaan akkuma isaan jedhan sana erga inni jedhuutti ka'e. Oromoon kan inni hojjetaa ture anuma Itoophiyaa kana tursuudha kan Oromoo Itoophiyaa ishee durii sana deebisee nu fayyisaa jirudha kan jedhu itti dhaga'ame.
Isaatti dabalee maaltu dhufaa jira? Egaa waan akka qubee faa jirti. Isheen faa kuni dhaabachuutu irra jira. Afaan Oromoo uummanni gara biraan yoo baruu barbaachise afaan federaalaa isaa ta'u wanta afaan Oromoo haa ta'u warra jedhanii warra gaafatantu jira Oromoo keessa. Amma egaa qubeen geeddaramee qubeen isaa wanni sana sagaleezii sana sasaabaa sana ta'uutu irra jira. Yoo akkas jenne tolaa jedhanii ka'an. Karaa tokko afaan damma dibateen haasa'a. Karaa tokkoon immoo sodaachisaa. Maaliif warra tittiin dhiphoon suni warra tittiin Oromiyaa bilisa baafne jettee odeessaa turte suni xiqqaatteetti Itoophiyaa kan jedhu Itoophiyaawinnatii kan jedhu kana warra faarsutu Oromoo keessatti dhalate wanta jiruufi waan kana irratti afaan jabaannes afaan tollees haasa'u nurra jiraa jedhanii bal'isanii haasa'utti ka'anii ga'amu. Isee kanatu dhufe. Garuu wanta gara daangaatti boodan dhufa. Wanta uummanni keenya beekuun irra jiru uummanni keenya sin beeka jedhee kanan waan an amanu dhiigni ijoollee keenyaa kan dhangala'eef qabsoo waggaa dheeraa kan itti godhamaa ture kun nama du'eeyyuu hin beeknu irra deddeemnee jira oolla nama baay'eetu du'e. Eenyutu eessatti akka du'ellee lakkoofsa isaa hin beeknu. Kun hundumtuu immoo uummanni Oromoo bilisa ba'uudhaaf qabsoonni godherraan kan ka'edha kan gaaga'ame. Dhiigni keenya kan dhangala'ee mirga keenyaa fi tokkoffaansaa Itoophiyaa tursuudhaaf utuu hin ta'in mirgi keenya kun immoo oblisoomsuudha kan jedhu sana hubachuutu irra jira. Ammayyuu egaa hammanatti wanni goone hammanatti dhiigne hammana itti qabsoo goone waggaa dheeraa kana goone isa kaaneef sana argachuutu nurra jira. Kanarratti wanni gooneerra maalinni investii gooneerra kanarratti baafneerra humna soriis lubbuus iddoodhaan haa ga'annu kan jedhu sanarratti cichuutu irra jira. Abbaa biyyaa ta'utu irra jira. Abbaa biyyaa jechuun suni wanta salphaa miti. Uumaan nu galalleetti garuu abbaa biyyaa jechuun fakkeenyaaf amma gujiitti wanta ta'e waa'ee midrook kana yoo ilaaltan tokkoffaa qabeenyatu saamame. Lammaffaa namatu du'e. 2009 ka'ee albaay'eedha namni hiriirachitti kan ba'e kan du'e nama baay'eedha. Isarra darbee summii lafattis naqanii bishaanittis naqanii kunoo wanta ijoollee dhalattu dubartii ulfirraa ba'u bineensi mana wanni sanaan summii sanaan du'u horiini horatanii summii sanaan du'a akka jiru aannanillee elmatanii dhuguudhaa fi summii akka dhuganii inni kuni abbaa biyyummaa jechuuni. Kanarratti ni abbaa ta'ee waan akkasii kun akkanatti dhumne godhuu jechuudha. Anatti irratti murteessaa biyya kootti hin saamamu dhukkubni natti akkasitti faca'uun irra hin jiru. Biyyi koo barbadaa'uun irra hin jiru jechuun daggala isaa maal isaa barbadeessaa jiru. Kanaaf duune kanaafiti gara fuulduraatti biyya keenya bilisa ba'uudhaaf qabsoo goonaa. Itti fufuun nurra jira waan kun ofirraa dhaabuun nurra jira kan jedhudha qabsoon kun. Waan kana hundumaa waan daganne itti fakkaata. Boodatti deebinaa warri nuun jedhan maaliif wanta kanarraa baay'ee nurraa salphisuudhaaf miti kan isaan deebi'uu barbaadan warri deebi'uu barbaadanis warrumti achirra jiran immoo amma kaleessa dhaggeeffadhaan ture. Dheengadda warqee baafachuun midroochi dhaabeeraa akka dhaabu godhameeraa jedhamaa ture. Guyyaa 3 guyyaa 4 dura. Kaleessa garuu baasaa jiru wannitu eegaa loltuu biyyaatu eegaa komaand poostiitu eegaa warqee baafataa jiru. Namayyuu immoo egaa gidduu kana erga akkas jedhanii booda qabanii hidhaa jiru jedhama. Dubbiin kun dhumee hin jiru isatti itti
qabsoo jalqabame kana iddoodhaan ga'uutu nurra jira kanaaf lolaa jirra kanaaf dhiigaa jira kana waan hundumaa kana iyyuu itti baafne kan jedhu sanatti fufuudha. Isa daangaatti yoon deebi'e dubbiin sitti dheeressa garuu xiqqoon jedha warri kaan itti aadaa baay'anii. Waa'ee daangaa ilaale amma gaasa federeeshin jedhu sanadha wanti kun. Daangaan Oromiyaa, daangaan Amaaraa, daangaan maal kan Affaar, kan naannaa Sumaalee kuni kan warra kaanis kan lafa taa'e 91 booda 94 natti fakkaata 95tti dhume natti fakkaata ta'uyyuu malee 91tti gaafuma walta'iinsi ta'e transitional governmentiin gaafa dhaabate gaafa adda bilisummaa Oromoo keessa jiru wanta lafa taa'edha yaadni sun. Yaadni sun immoo eessaa dhufe? Qabsootti godhamee dhufee malee gaafa sana taa'anii kataban miti wanta sana. Oromootu itti dhiigee qabsoo ta'ee adda bilisummaa Oromoo jechuu kooti egaa yeroo sana kana keessaa qooda fudhate. Kan ta'aa ture gaafa sana too hin ta'in immoo bartuuni 80 keessa 70 jalqaba keessa kanarratti qabsoo gootee waan yaadni akkasii kun inni hiree ofii murteeffachuu uummanni kan jedhu yoo sanaan irratti dhiigni dhiigaa'u ture. Isa booddee dargiin illee sana fudhatee amma tokko lafa kaa'ee ture. Isuma sanatu qabsoon adda bilisummaa Oromoo qabsoon adda kan Tigraay kan Eertiraa kan hundumtu sana keessatti qabsoon warqaanis godhaniiru. Ta'eetu 91 irratti qabsoo sanaan achirra taa'e malee booda kana wanta dhufe miti jechuun egaa achirra kan taa'e sun federeeshin kan jedhu kuni isa booddee immoo laawwanni sadii qabdi maaseen article 39 anqas 39 kan jedhamu sun waan sadii qabdi sadii qabdi tokkoffaan uummanni kuni nations jedhamu nation uummata jedhamu saba jedhamu jedha tribe miti gosa miti waan kanaan dura jedhan sana miti Oromoon nationii tokkodha saba tokkodha warri kaanis akkasuma warra jedhamantu jiru akkas jedhamu isaan kun immoo biyya isaanii keessatti afaan isaanii daangaa isaanii kana keessatti guddina hundumaayyuu ikoonomiiyyuu akka guddifatanii akka of ijaaranii jaarmaa adda addaa akka mataa isaanii akka qabaatanii jedha. Inni kaani gaafa barbaadanii kana keessa ba'uu danda'u turre jira. Ba'uu jechuun Oromiyaan bilisa kan taate mootummaa mataa ishee dhaabbachuu dandeessi jedha wanti sun. Iddoo kanaan ga'amee jira gaa wanti kun isa kana irratti gaamma kan yaadni haaraan waan adda addaa dhufaa jiru kanuma irratti kan dhaabame warri kaan itti dhaabatanii. Gaarii galatoomaa mee gara Dr. Gulummaatti deebi'aa waanuma federaalizimii kana yookaan federaalummaa kana irratti isaan kaasan irratti mirga silaa sabooti qaban eegaa akka inni hin jirre maqaadhumaaf akka inni jirutu beekama. Garuu federaalummaadhuma kana iyyuu akka silaa ofii barbaadanitti kaa'uudhaaf barbaadu warri amma boodatti nu deebisuu barbaadan jennu kun. Kanaaf isa kana miidiyaa garaagaraa irraallee namni hordofee argachuu danda'a. Garuu maal gochuu qabaa Oromoon maal gochuu qabaa boodatti dhufnaa isa kana waanuma federaalummaa kana jiruuf yaada isaan dhiyeessan ilaalchistanii mee kanarraa naa himaa. Tole waa'een daangaa kun waa'een federaalizimii I think wanta bal'aadha. Garuu utuun gaaffii keenya irraanfatiin ittiin deebi'a. Waama obbo Ibsaa fi Profeesar Mokraan jedhan irratti waa dabaluu barbaade waa'ee qubee fa'aa waan adda addaa waa'ee environmentii irratti rakkina ture I think yaaduma ijaa kaasanii jiraniif. Tokkoffaa waa'een qubee kuni akkuma obbo Ibsaan jedhani wal'aansoo guddaa boodadha kan inni argame kan iddoo ga'e. Yeroo hojiirra oolus immoo baay'een kuni poolitikaadhuma murtooruma poolitikaa warra wayyaaneetu barbaadanii kana godhanii warri
adda bilisummaa Oromoos kana barbaadanii poolitikaadhaaf godhanii kan jedhu jira. Garuu isa dursee yeroo baay'eedhaaf rakkinni akka ture afaan fidala saabaa yookaan giizii jedhan kun afaan Oromoo ittiin barreessuudhaaf rakkina guddaa akka qabu poolitikaa duwwaa utuu hin ta'in warri kana qoratanii jedhanii warri waa'ee afaanii qoratanii hubatanii jiru. Dheengaddaa kan baay'ee nama ajaa'ibu walgahii wayii irratti warri gruupiin tokko waa'ee kanaa dudubba yeroo isaan dudubbatanii arge. Wanti isaan jedhan immoo maa inni qubeen kun rakkina guddaa fidee biyyattiis diigaa jira kanaaf hundumaa ganneennee isa sanatti isa duriitti deebinaa jedhuun. Akka barbaachisummaa isaa fidal giizii sun barbaachisummaa isaa yeroodhaan immoo egzibiitii yookaan waan isaan dhiyeeffatan tokko maa inni macaan qulqulluun illee isaan barreeffamuu isaa bara baay'eedhaaf kan jedhutti argisiisuun dhugumadha sun argifameera. Isa durayyuu immoo garuu laatiiniidhaan jalqabame. Isa laatiin jalqabame sana gidduutti kutanii gara fidala warra saabaa yookaan giizii kanatti deebi'anii isaan matsaafa sana baasan. Kun kan bahe waggaa 100 dura. Eddasii as garuu sanatti maayii bahuudhaan waa'ee litireecharii Oromoo guddisuudhaaf waan adda addaa ittiin barreessuudhaaf afaan Oromootiin rakkisaa ture. Waan rakkisaa turee fi bu'aa baay'een argisiisa. Kan amma nuyi arginu bu'aa kan nuyi arginu kun akka inni hojjetaa jiru kan nuyi barru maaliif qubeen kun barbaachise kan jedhu I think nama hundumaa amansiisuu danda'u. Karaa biraa waan baay'ee irratti warra EPRDF wayyaaneedha hakumannu iyyuu malee qubeen akka inni hojiirra oolu hayyamuudhaaf yookaan immoo isa dhaabsisuu dhiisuun isaanii sanarratti I think waama barbaachisu hojjetan jechuu hin dandeenye. Karaan biraa wanta komannuuf qabnaa wanta balaaleffannu waan baay'ee qabna. Garuu waggaa 20 ol waggaa 30 illee hin guunne hojiirra edda oole booda maaltu ta'e bu'aa maaltu bu'e. Amma ijoolleen Oromoo isaan barattee barreessitoonni Oromoo isaan barreessanii litireechariin Oromoo baay'ee guddina guddaa argisiisa. Utuma Oromoon miidhaa guddaa jala jiru afaansaa guddina afaansaa irratti garuu bu'aa baay'eetu bu'u. Kuni maa inni qubeen sun hin hojjetaa jechaadha. Amma warri lakkii kunoo hamaadha balleessaa fidee warreedhanii kan hubachaa hin jiran. Maaliif isaan hin hubanne saba Oromoo fi yookaan immoo afaan Oromoo fi dantaan qaban. Akka inni hin guddanne, akka inni uummanee hafu, akka inni badu yaadu malee akka inni guddatu ijaan barbaannedha. Utuu kana barbaadu ta'e waan yaada kana mormanii waan afaan Oromoof hojjechuu hin dandeenye. Fidalli sun akka inni deebi'u gochuudhaaf hin hawwan ture, hin dubbatanis ture. Kanaaf asirratti ani akkuma buleen koo jedhani Oromoon bu'aa isaa waan argatee jiruuf waa'ee qubee kanaa kanarratti si'achi dubbiin barbaanna. Nagaadhaan waliin jiraachuun gaariidha. Ollaas taatee wal duukaas taatee jiraachuudhaaf asirratti dubbachuu hin dandeenye maaltu nu baasanne. Waan nu ta'e waan nu hojjetaa jiru waan bu'aa nuu buuse yeroo yartuu keessatti gannee waan hanbiraa duraan nu hin barbaanne irratti nutti gonfuudhaaf yoo barbaadanii sanarratti lakkii haasa'uu hin dandeenye waan akkasii kanaaf. Kun isiniif ta'uu hin danda'a ta'a nuuf garuu hin taane jennee itti himuun barbaachisaadha. Isaanis kana baruutu irra jira. Kana jechuun immoo Oromoon waraana barbaada jechaa miti. Oromoon nagaan jiraachuu barbaada. Akka inni nagaan hin jiraanne akka inni waan ofii qabu gateedhee eenyummaa isaa hirraanfatee balleessuu barbaadedha. Warri dhani Oromoo irratti warra waraana bananiidha. Waan tokko waraana yeroo sirratti banu immoo ofirraa falmachuun dirqamuma saba sanaati. Kana duras gochaa ture ammas immoo gochuu irra jiru. Nagaadhumaan jechaadha. Kun akka isaan hubatan barbaadu lakkii kun wanta barbaachisu miti. Amma nagaa nuun fidu wal nu lolchiisaa caalaayyuu wal nu balleessaa biyyattii nu balleessaa isiniifuu hin ta'u jennee wal hubachiisuun barbaachisaadha jechaadha. Kanuma itti dabaluu barbaada.
waan environmentally suni Professor Makuriyan kaase baay'ee bal'aadha maybe waan biratti deebina. Mee gara daangaa isaatti na gaafatteetti hin deebi. Waa'ee daangaa kana akkuma obbo Ibsaanis Professor Makuriyaanis jedhani daangaan amma jiru kuni structurein amma uumamee jiru warri afaan Amaaraatiin dubbatan yeroo baay'ee kililleedhu connotation isaallee baay'ee gaarii miti. Kililiin akkanatti fakkaatutti waama dallaasitti ijaaranidha jechaadha. Inni gootee isaa dhiibnu. Wanti amma godhame kuni wanti amma uumame state adda addaa regional state jedhamanii jiran kuni kan inni hojiirra oole warrumti wayyaanidha waan fedhaniif miti. Wal'aansoo baay'eetu godhamee qabsoo baay'ee godhamee nama baay'eetutti miidhamee isa booda hojiirra oole. Amma immoo isan diigna warri jedhani sana hundaa hirraanfannee qabsoo kanaaf godhames hundumaa balleessinee deebisnee immoo akka barbaannetti ijaarraa warri jedhanidha. Inni ijaarra yeroo jedhan immoo maal ijaaruu han caalu han kana caalu kan gaarii ta'e maal fidduu jedhamanii yeroo gaafatani kan isaan nutti himanii eenyummaa irratti kan hin hundaa'in eenyummaa nama sabaa irratti kan hin hundaa'in akka bulchinaa fi akka ikonomii guddisuutiif kan ta'u isa yeroo dargiin mootummaan fudhatiin dura ture isa jabana Haile Sillaaseedha yookaan isa dura ture akka sanaatti akka isheen ijaaramtu barbaannaa jedhu. I think kana jechuun baay'ee waan nama rakkina qabudha. Maaliif rakkina qabaataa? Akka tokkotti ilaalu warri kana jedhan. Inni duraan ture suni provinces warri jedhaman, Xaqlaa Gizaat warri jedhaman sun, wanneen suni isatu gaariidha. Inni waan baay'ee walitti hammatee jira. Eenyummaa kana irrattis hin deemu eenyummaadhaan of ilaaluun kuni diigitiifidha jedhu. Sun immoo gaarummaa isaa duwwaa utuu hin ta'in bara baay'eedhaaf waan ture historic value qaba kan jedhu. Warri akka jedhani tokkoffaa I think history isaa wanta qoratanii beekan natti hin fakkaatu. Waan wallaalan illee miti garuu beekaa waan akka hin beeknetti akka hin jirreetti warra godhanidha. Yoo fudhannee provinsiin inni 13-14 jedhamaa ture suni waggaa 30 iyyuu jirra. Hanin akka sanaatti structured ta'e akka sanaatti hiramee Xaqlaa Gizaat jedhanii kan isaan dhaabani Itaaliyaaniin dhuftee edda deemtee booda. Yeroo Haile Sillaasee bitaanaan jechaadha. Gara waggaa 30 iyyuu fixan. Seenaa baay'ee hin qabu jechuu kooti. Seenaa dheeraa inni isaan jedhan sun seenaa dheeraa hin qabu. Isa dura inni ture akkamittiin ijaaramtee Empire Itoophiyaa sun akkamittiin structured taate jettanii yoo fudhattani Itaaliyaaniin yeroo dhufu akka ofii barbaadutti iddoo 4-5 gargaaree maqaa adda addaa laatee fi ijaare. Waggaa 5 gidduutti iyyuu Itaaliyaaniin mataan isaanii yeroo jiranii yeroo tokko yeroo lama caalaa jijjiiraniiru isa uuman san. Administrative structure san. Itaaliyaaniin utuu hin dhufin dura immoo yeroo Minilik biyya Itoophiyaa sana akka amma isheen jirtu kanatti bal'isee konkestiidhaan qabatee booda edda cabsee qabatee booda akkaataan isheen itti gargar ijaaramtee qoodamtee immoo ittiin bulchamaa turte qobaadha. Isa ammaa caalaa karaan biraadhaan ijaaramte. Kanaaf inni administrative structure sana jijjiiruu yeroo hundaa hinuma ture. Kan isaan godhaa turan immoo warri bulchanii akka bulchinaaf isaanii ta'utti akka waan barbaadan hundumaa bu'aa lafa irraa sanaaf saba isaaf lafa isaarraa akka argachuu isaanii dandeessisutti gargar qoodaa karaa turan. Kanaaf amma deebinee isa amma jiru kana booda durii sanatti deebina yeroo jedhanii keessumaa yeroo jabana Haile Sillaasee isa ture gara waggaa 30 isa ture sanatti deebi'a yeroo jedhanii wanta baay'ee waan isaan irraanfatan jira. Historically miti wanti kuni lammata immoo inni isaan gaarii ture
structurein suni akka inni itti ijaarame gaarii ture inni isaan jedhanii sabaaf gaariin ture. Yoo kaartaa yeroo sanaa yeroo Haile Sillaasee gara dhumaarratti ture kaartaa isaa fuutee ilaalte Shawaa isheen jedhamtu akka isheen itti ijaaramtee warra 10 isaanii 11 isaanii province jiran akka isheen qaqqabdu godhamee akka inni itti ijaarame Shawaa waan isaan barbaadaniif qaba akka isaan itti bal'isan. Historikis miti economic justificationis hin qabu administrative value isaallee guddaa hin turre. Jarri yeroo sana bulchaa turanii lafa isa gaarii ta'ee akka isaanii ta'utti qooddachuudhaaf maa itti ba'uudhaaf ijaaran. Kanaaf waa'ee daangaa ammaa rakkina isaa dubbachuun eenyummaa irratti keessumaa immoo eenyummaa irratti hundaa'e jedhanii warri balaaleffatanii seenaa isa duraan darbe sana rakkina inni fidee hubachaa jiranii utuma hubatanii immoo beekaa isa salphisanii rakkina isa ammaa kana ol kaasu. Kana jechuun warri wayyaanees fudhatanii federeeshinii amma jiru kana structure kana daangaa kana hojiirra oolchuun isaanii rakkina hin qabu jechaa miti. Tokkoffaa I think hubachuudhaaf Oromoodhaaf waa'ee federeeshinii amma ijaaramte kan I think keessumaa warri politikaa Oromoo gaggeessan bilisummaa Oromoof warri bara baay'eef qabsoo qabaa turan ammas qabsoo qabaa jiranii kan isaan barbaadanii federeeshiniin kun akkuma inni jirutti turuusaa isa suphuusaa utuu hin ta'in Oromoon mataa isaa qabatee ofiisaa kan bulchu biyya isaa qabatee ijaarrachuuf isaaf adeemu isa fiixaan baasuudha. So federeeshiniin sun jiraachuu baate federeeshinii sana oolchuudhaaf wal'aansoo qabaa hin jiran. Hundi isaanii jechaadha warri jedhan jiru. Warri sana gargaaruudhaaf warri qophaa'anii jiranii warri golchaa jiran jiru. Itoophiyaan akkuma isheen jirtu kanatti turuutirra jiraadhanii Oromoo kan ta'anii dhaaba politikaa Oromoo kan ta'an sanaaf kan tattaaffataa jiran jiru. Garuu gar tokko kan garri caalaan qabsoo Oromoo gaggeessaa warri jiranii federeeshinii sana stabilizii godhanii isa qopheessuu isaa cimsuu irratti miti. Kun baramuutirra jira. Yoo isa iyyuu ta'u ta'ee waa'ee rakkina federeeshinii kanaa warri haasa'anii isa dura rakkina wanta ture maaliif akka isaan haasa'anii yoo kun diigame maal argachuu barbaadu bu'aa mataa isaaniitiif moo bu'aa saba Oromoof moo bu'aa saba hundumaatiif barbaadu warri kana barbaadu. Caalaalumatti kan I think isaaniin rakkisee jiru yoo jiraate akka sabni hundinuu naannoo isaatti lafa isaaf biyya isaa lafarra jiraatu irra qubatee jiraatu irratti eenyummaa isaa eeggatee yoo ofii isaatii of bulcha ta'e namni hundinuu akka dhaqee akka arge dhaqee akka lafa isaarraa isa buqqisuu hin dandeenye irraa falmachuu akka inni danda'u beekaniif. Sanan gootu taanaan inni Profeesar Mokriyaan Silee jedhee waa'ee environmentii kanaa inni biyya baay'ee diigaa jiru namni salphaanumatti lafa isaarraa buqqa'ee qe'ee isaarraa buqqa'ee lafa inni baduu danda'u namni biraan immoo dhufee itti darbee qabeenya isaaf jireenya isaa sana balleessee ofiisaa jireenya mataa isaa irratti ijaarrachuu barbaaduuf akka salphatuuf. Kun immoo dhugaanuma dubbachuudhaa fi mirga ilma namaas ta'ee biyya lafaa irratti kan beekamee jiru. Saba Oromoos ta'ee sabooleen sabootiin adda addaa biyya Itoophiyaa sana keessa jiranii lafa keenya irratti eenyummaa keenya qabanneenne abbaa biyyummaan keenya nuu eegamuun irra jira kan jedhu suni waama biyyi lafaa fi seerri biyya lafaas waan deeggaruudha. Kuni garmalee lafa keessan irraa buqqaa yookaan immoo lafa keessan irratti jireenya keessan qe'ee keessan irratti
mirgi keessaniin eegamu kanaaf sun diigamuutu irra jira inni sun waan karuma adda addaa waan baasu natti hin fakkaatu garuu kan inni hojiirra ooluu danda'u yoo sabni kana ofirraa eeggachuu danda'u yoo dagate keessumaa sabni Oromoo dagateedhe gaaffii adda addaa amma kana hubachuu irraa kan hafeen yoo ofitti dhiise yoo ofitti laafe sun ta'uu hin danda'a. Garuu yoo tokkummaa isaa cabsatee mirgi koo tuqamuun irra hin jiru. Mirgi koo immoo mirga qe'ee kooti, mirga lafa kooti. Kana tuqamuun irra hin jiru jedhee waan falmata ta'e suni wanta hojiirra oolleef hin jiru. Gaarii galatoomaa Dr. Gulummaa yaada bal'aadha kennitanii dhimma kanarratti. Egaa akkuma jalqabumarraa kaasnee kaasaa jirru Oromoon qabsoo isaatiin mirgoota gonfate qaba. Mirgoota kana tiffatee immoo isa itti aanuu fi tattaafachuu akka inni qabu irraa kaasne. Haa ta'u garuu mirgootuma inni argate kana immoo dudduubatti deebisuu fi murni yaalu akka jirutti irraa haala yeroo keessatti argina. Kana gaa ilaaluu fi fakkeenyaaf miidiyaa garaagaraa irratti murni kana mari'achaa jiruu fi dhimma kana irratti Itoophiyaa ofii barbaadan ijaaruu barbaadan akka isaan jiranitti argina wanta ta'eef kana kaasne. Sababiin isaanis yaada kana yeroo ammaa kaasanis immoo murna mootummaan amma aangoorra jiru kun paartiin amma aangoorra jiru kun Itoophiyummaa jabeessuu irratti ilmaanuma Oromoo ta'anii warra haasaanii fi jaarmiyoota Oromoo waan Itoophiyaa faarsan argachuuf faara sana argatanii yaada kana dhiyeessaa jiraachuu isaaniitirraa kaasne. Kanaaf Oromoon ammayyuu qabsoo isaatiin waan argate argateera waan hin argatin immoo qaba. Kanaaf waan argate kanarra dhaabbatee akka qabsoon mirga isaatii kun argate kun duuban deebinee fi dagamuu immoo akka hin qabne Oromootatu bulchiinsa irratti bulchiinsa impaayiraa kana keessatti as bahee jira jedhanii dagatuu akka hin qabnee fi maal gochuu qaba jettumee obbo Ibsaatti deebi'a. Dhaamsuma walii galaa. Oromoon waan gochuun irra jiru beeka. Itti dabaluma yoo ta'e malee wanta ni dubbadhu. Akka obbolaan koo kaasanitti federeeshinii kun ka'eera. Federeeshiniin kun maayinni? Federeeshiniin kun akka Oromootti yoo ilaalle akka Oromootti 91 yeroo mootummaan ce'umsaa dhaabbatu ce'umsa jechuun kan pirogiraama adda bilisummaa Oromoo irra jiru Riippaabilik walaba taate dimokiraatoftuu dhaabnaadha. Kana fudhateetu kan adda bilisummaa Oromoo dhaqee mootummaa ce'umsaa keessa taa'e. Amma ce'umsaa yoo jedhanii amma gaam walitti dhufneerra mee waliin haa dubbannu wala amansiifnu yoo wala amansiifne walii wajjin jiraanna yoo waliin amansiifne gargar deemnaa kan jedhudha. Ce'umsi kanaaf yeroon sun yeroo ce'umsaa kan ta'e garatti caaniitu murteeffatu jechuudha namooti wal ga'an sun uummatii wal ga'ee yookiin sabootii wal ga'an sun garatti ce'an murteeffatu jedhameetu. Sana gidduutti kun egaa akka Oromoon gara laafinaa fi nagaa jaallata. Oromoon gara laafaadhas nagaas hin jaallata. Nagaa baay'ee jaallata. Nagaa hunduma caalaa jaallata. Kanaan dagame malee mootummaan impaayera Itoophiyaa bakka bu'u. Mootummaa nama haaraa kufee mootummaan Tigree yoo dhufu waan addaa naa fida, waan addaa naa fudhata, waan ani qabsaa'aa tureef naa fudhata jedhanii yaaduu mataansaa uummaa ture.
Sanatti tunceeni ce'umsa sana balleesseetu lafa jirutti deebisee jechuudha. Ergasii qabsoon godhame qabsoo sanarra dhaabbatee qabsoon godhame akka hammaatee hin dhufnee fi heera baafate. Heera baasise sana keessa yaada gaafatamaa ture, yaada nu gaafannaa turre. Yaada nuti waggaa 50 qabsoonee fi fideetu achi keessa galche. Aangoo 39 jedhan achi keessa galche. Sun egaa maanni fedha keenyaani kan jaraa wajjin jiraannu. Itoophiyaa wajjin kan jiraannu fedha keenyaani. Nuti Itoophiyaa miti. Itoophiyaadhaa ofiin jedhanii amma ijoolleen keenya aangoo qabatanii dhaqanii warra gamaatti yoo dubbatanii. Nuti Itoophiyaatu nutu jaaree yoo jedhanii xinnoo masheellee afaan isaanii hin qabu. Eenyuunfaa galateeffatanii, eenyuunfaa faarsanii, Tewoodiroos fa'aa nutti faarsanii, Minilik fa'aa nutti faarsanii. Jara harka nu murmuree, arraba nu murmuree, humnaan ukkaamsee nurra ture waggaa kana hundumaa. Warra sana dhaqaniitu nuti isaanii jedhan. Nuti miyyee Minilikii inni harka rukutan. Kanagaa amma akkatti ilaallutu nuti amma akka Oromootti jara kana wajjin kan jirannu federeeshinii isaanii sajastii goonaan nagaadhaan dabarsuudhaaf seeraan bulmaata fiduudhaaf yoo seeraan bulmaati dhufe gara fuulduraatti gara barbaannutti deemuu dandeenya. Federeeshinii keessan isinii fudhannee jedhameetu fedhaan utuu hin ta'in gara isaaniitiin waan dhufee fi waan isaan darbatan fudhannee gara fuulduraatti deemuudhaaf federeeshiniin sun fudhatame. Amma warri waan sana ala poolisii sana ala jiran poolisii sana gaasu poolisiin suni poolisii Ihaadegi poolisii mootummaa Tigreeti. Mootummaa Tigree Impaayera Itoophiyaa geggeessu. Impaayera Itoophiyaa jara lamaanii kan geggeessaa ba'e Amaaraa fi Tigreedha. Minilikii fi Yohaannistu uume Impaayera. Minilik duunaan inni sun fudhatee inni kun duunaanii utuma jedhu dhufeetu wayyaaneen iddoo Yohaannisitti deebi'ee fudhatee jechuudha. Tokkuma jarri jechuudha. Tokkuma warra Impaayera uumeedha. Impaayera kana Impaayerri waan biraa ta'uu hin danda'u. Impaayerri diigamuu matirra jira. Impaayerri gaafa diigamutu yoo waliin jiraannes federeeshinii uumannee yoo waliin jiraannes federeeshiniin sun kan keenya nuti irratti jaja. Achi keessatti nuti abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa wayii mo'aadhaan sovereigniidha. Oromoon Oromiyaa irratti sovereigniidha. Kun beekamuutu irra jira. Barbaanneetu kan federeeshinii kana isaanii hojii walitti hiinu malee isaan miti federeeshinii kana kan intinaan godhu. Xaqilaa Gizaatii isa jedhanii eeyyee xaqilaa Gizaatiidhaa Impaayeraa. Xaqilaa Gizaati jechuun waan bittaa jala jiru, waan kolonii jala jiru gurguddaa iddoo gurguddaatti qoodanii kan fidanidha. Sana kan isaaniiti, sana miti sana waa'ee sanaan dubbannu nuyi. Nuti Oromiyaadha. Oromiyaa keenya yoo barbaanne akka barbaannetti goona, akka barbaannetti keessa ishee sharasharree itti bulchina. Isaanii wajjin kan qabnu seera federeeshinii uummannee wayim seera konfedereeshinii uummannee wajjin jiraachuu dandeenya. Nuti Oromooni nama hammata, biyya hammata, hundumaa hammata. Oromoo jechuun uummata jechuudha. Maqaamti isaa Oromoon hiikaansaa uummata jechuudha. Oromoon paan Afrikaanummaattiin amana. Uummata Afrikaa keessaa tokko jedhee fudhata. Uummata Afrikaa keessaa kan barbaade wajjin tokkummaa uumee jiraachuu danda'a. Sumaalee wajjin gochuu danda'a. Kunnoo achi Nuubiyaa wajjin gochuu danda'a.
abbaa barbaade wajjin gochuu danda'a. Anyaakee wajjin gochuu danda'a. Dinkaa wajjin gochuu hin danda'a. Garaagarummaan hin jiru uummata Ameerikaa Afrikaa gidduu. Amaaris, Tigreenis, Sumaaleenis, Walaayitaanis hundumtuu uummatoota Afrikaati. Kana keessa kan barbaade wajjin jiraachuu hin danda'a. Kan daangessuun irra hin jiru. Daangaan Oromoo immoo lafa Oromoon jiraatu ammaaf isa nutti kenname fudhanneerra. Ammaaf isa nutti kenname fudhanneerra. Sana duwwaa miti daangaan keenya Oromoon kun achi amma seena Amaarri raayyaa nurraa fudhate biyya Amaaraa raayyaa nurraa fudhateedhe iyya Amaarri Tigreen Amaaraa raayyaa nurraa fudhateedhe. Tigreen qobboo fudhate Tigreen kana fudhate jedhanii. Kanaafi kan ummati keenya gochuun hubachuun irra jiru ummati keenya saba of danda'e ta'uusa saba of danda'e sana mirga isaa ulfeessisuudhaaf abbaa biyyummaa isaa ulfeessisuudhaaf yeroo hundumaa maluutu irra jira. Yeroo hundumaa kaabaafachuutu irra jira. Akka kana mirkaneessu yeroo hundumaa. Kana gochuu baannaan yoo of dagatee abbaama dhufee hundumaa harka rukute hin ta'u. Mootummaan Itoophiyaa kan isa qabate mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo EPRDF gaggeeffama. Abbaan barcummaa EPRDF immoo yeroo laaf Oromoodha. Oromoo ta'ee fi hacuucaa ta'uusaa hin haqabu. Wayim Oromoo ta'ee fi diina keenya Ihaadeg diina keenya ta'uu hin haqabu. Ihaadeg mirga keenya nu gadhiisu irra jira. Biyya keenya nu gadhiisu irra jira. Biyya keenya irratti seera baasee akka nu hin sochoone gochuu danda'uun irra hin jiru. Kanaaf falachuutu nurra jira. Oromoon falachuutu irra jira. Gowwoomuun irra hin jiru. Waan argate qabatee isa argate jabeeffata. Isa hanqate immoo isatti dhufu immoo deemuutu irra jira. Bilisummaa isaatii fi walabummaa isaatii fi yoomiyyuu of dagachuun irra jiru. Gara sanatti kan irra jirudha kan hin jedhe. Gaarii galatooma boonsaa yaada bareedaadha dhiyeessitanii mee yeroo dheeraa fudhanne egaa bifuma gaggabaabaatiin itti dhaamsa dabalaa kennina. Mee Piroofeesar gara keessaniin dhufa dhaamsuma gabaabaa akkasitti hin barbaada. Yaa waan gaggabaabuun jedha dhaamsallee kan amma jedhame caalaayyuu waan baay'ee waan itti dabalu hin qabu. Tokko jecha killil jettu killil warri afaan Amaaraatiin jedhan sun Oromiyaan killilii miti. Oromoon biyyuma inni irra qubatee ture biyyuma isaa sanadha. Homaa wanta dallaatti ijaaran isin qabu waan itti godhan isin qabu biyya isaati jecha killil sana ofirraa kaasuutu irra jira uummanni Oromoo. Inni nutti hin ba'inaa killilii keessan kana nurraa dhaabaa. Of course afaan Amaaraatiin jedhu haa ta'u iyyuu malee afaan Oromootiinis hin jedhama natti fakkaata darbee killilii miti biyya keenyadha biyya keenya ta'uusaa sana wanni godhuudha mirkaneessuudha. Inni gara biraani seenaadha. Itoophiyaatu ijaaree seenaan Itoophiyaa kun inni kuma sadii kun seenaa keenya warra jedhan kana uummanni keenya kanaan akka hin gowwoomnedha kanan barbaadu. Biyyi tokko inni tokko dhufee inni qabate suni seenaasaa irratti fe'uu hin danda'u. Seenaan koloneeffataa seenaasa koloneeffate ta'uu hin danda'u. Ta'ees hin beeku. Warrumti wal fakkaatan iyyuu amma biyya akka naannoo Ayirlaand biyyi jedhamu kun Ingilizii bulcha ture duri. Seenaan Ingilizii suni seenaa Ayirlaand sana hin taane. Seenaan Ingilizii seenaa Hindii hin taane kan Keeniyaa hin taane kan eenyuyyuu hin taane. Jechuun booda deebi'anii jechuu kooti. Booda waggaa kuma meeqa deebi'anii kan Ingilizii sana fudhatanii kun seenaa keenya jedhanii hin katabatanii. Ammaan keenya maal jedhaa seenaan waggaa kuma sadii sun alma keenyaa jedha. An keenya miti.
Isuma dhiyootti iyyuu ta'e isuma jabana Minilikfaayyuu jalqabee dhufe isa ta'e seenaani namni tokko Minilikii fi ijaa dhaqee lolee fi seenaan Abisiiniyaadha kan bal'atee impaayirii sana ijaare. Seenaa keenya ta'uu hin danda'u. Hedduun kan waggaa 2003 booda deebi'anii nuti iyyuu Itoophiyaa kana ijaare kanaaf seenaan hundumti isaa iyyuu keenya inni jedhan suni seenaa ofii dagachuu. Oromoon seenaa mataa isaa kan danda'e seenaa gadaa qaba. Isaan immoo akka mootummaatti akka mootiin nugusa kan jedhan kanaan bulaa turanii seenaa isaanii sana akkasitti qindeeffatanii dhufanii nu barsiisaa iyyuu turan. Hankeenyas immoo amma lafaa kaanee qorannee finnee seenaan keenya gadaa irratti hundaa'a. Nuyis waggaa kumaan kan lakkaa'amuyyuu seenaa qabna. Isaanis hin qabu. Hansaanii wanta jibbinuuf hin qabnu. Garuu hansaanii hankeenya jechuun barbaachisaa miti of dagachuudha of tuffachuudha. Walitti heerumnee wal fuuneen suni seenaa wanni hin godhu seenaa hin geddaru. Nam tokkeedha kan wal fuudhee nama keessa dhufee qubates nam tokkeedha malee kan namaaf deemee loles nam tokkeedha malee uummata seenaa uummataa sana balleesse seenaa uummata sakaleessa si koloneeffatee sana fudhachuun sirra hin jiru kana hubachuu sirra jira. Tuffiidha seenaa kee akkas jedhanii siif dhiyeessanii kan jedhudha. Waan adda addaa wanti ka'e kun tuffiin baay'ee keessa jira. Isa keessa deebi'uun barbaadu maaliif yeroo wanta nutti dhumteef irra deddeebinee waan iyyuu haasa'uun nurra jiruu fi waan kana ittuma deddeebinee iyyuu haasofna yooma jechuun namaafis akka qabatamu maaliif namni dafee waa irraanfata dafnee waa irraanfanna wal yaadachiisuun yeroo baay'ee barbaachisaadha. Asuma irratti dhaaba galatoomii. Baay'ee galatoomaa Piroofeesar. Mee yaada xumuraa akkasiin kennitan hin barbaada. Oromoon dagachuu hin qabu jettanii sila kaastaniittu maal gochuu qabaadhaan yaada bifa gabaabaan xumurraa daawwattoota keenya qabataniif. Tole egaa anillee wanta buleen koo dubbatan haaraan baay'een dabaluu hin qabu anis isuma isaan dubbatan san dabalee waan tokko tuquun barbaada. Waa'ee seenaa irratti waa'ee seenaa fi Oromoon ijaarsina Itoophiyaa keessaa maal qabaa maal godhe kan jedhan. Dhuguma jiru waggaa 3,000 illee inni waan biraadha. Isaa yeroo biraatti deebina. Yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee waan ibsinu hin qabnu. Garuu hundeen seenaa jalqabni isaa akkamittiin adeemee maal keessa darbee walitti dhufee iddoo amma jiru ga'e kana kan jedhu namni baay'een utuu qajeelchee hin hubatiin wanti inni jedhu jira. Beekes beekuu baates. Warri utuu beekanii immoo dabsanii isa tokko dhoksanii wanta ofii barbaadan immoo caalaatti ibsanii namatti fakkeessanii warri haasa'anis jiru. Garuu Itoophiyaan Oromoon mootummaa Itoophiyaa ijaaruu irratti qooda fudhatan jiru yoo jette baroota gabaabaa ta'e seenaa isa dheeraa 3,000 utuu hin ta'in isa asitti yeroo gabaabaa keessatti warri godhan jiru. Jarri kun immoo maal akkamiiti Oromummaa isaanii fudhatanii saba Oromoo bakka bu'anii Oromoos fidanii Itoophiyaa sana keessa galchanii wanni godhan utuu hin ta'in baay'een isaanii kan kana godhanii ofii isaanii yeroo hidhanidha. Ofii isaanii jireenya isaanii yookaan shoomamuu shallamamuu jedhan afaan Amaaraatiin isa barbaadanii waan ofii isaanii godhanidha. Kana gochuudhaan warri kana keessa galan namni nuyi beeknu jira seenaan beeknu jira iddoo kaanittis immoo qorannee warri barreessinee jira namni arganii dubbisan illee hoo jiraatan. Warra akkasii kun saba Oromoo isa bal'aa wajjin qabdee yeroo laaltu yartuudha warri kana godhan. Isaanumtiyyuu immoo maaltu irra ga'e edda kana godhan dhaqanii shoomamanii shallamamanii achi booda maal dabarsan ijoollee isaaniitti maatii isaaniitti saba isaaniitti jechuu dhiisi mataanuma isaaniif qe'ee isaanii keessatti maal dabarsan yoo jetteette wanti hafe booda hin jiru. Tokkummaa eenyummaa isaanii hin gatan. Saba Oromoo irraa hin citanii eenyummaa biraa fudhatan. Kuni utuma jiranii eenyummaa kee yoo dhabdu
utuma jirtuu dhaabiitti du'uudhaa jechaadha. Isan fudhatan maaliif wanti isaan argatan shumataaf shillimaan isaan argatan sun wanta isaanii fi wanta gaarii ta'e argame akka sanaatti of fudhatan ta'e inni fedha isaaniiti. Garuu tokko tokko waan si gaddisiisu achi keessatti yookaan isaan humti warri kana godhan mataan isaanii yookaan ijoolleen isaanii hin du'anii seenaan isaanii fi jireenyi isaanii owwaalame. Kanaaf bu'aa wanta waa'ee buusan hin qaban. Warri kaan immoo dirree waraanaa irratti qabamanii leenjifamanii eenyummaa haaraa fudhatanii impaayera sanaaf hojjechaa turan. Seenaan akkasiis jira. Individually mataa isaaniitti akka mataa isaaniitti akka namni tokkootti namoota dandeettii baay'ee qabanidha. Waraanaan haa ta'uu, waan adda bulchiinaan haa ta'uu, waan adda addaatiin wanta maqaa gaarii dandeettii hin qabanidha. Isa hin beekna. Garuu saba Oromoof godhan miti. Mataa isaaniif godhan. Kanaaf isaaniin akka fakkeenyaatti fudhanneenne sabni Oromoo duumaa kaasee kunoo kana gochaa ture ammas immoo kanuma gochuu itti fufuutu irra jira kan jedhu suni hin baasu. Seenaa sana gadi qaban hubachuutu irra jira. Kan nam tokko individually kan isaa ta'ee fi kan waan isaa ta'eef wanti inni hojjete wanti inni godhaa jiru wanta waan saba Oromoo hundumaaf miliyoona baay'eetti kan lakkaa'aman hundumaaf akka waan ta'etti fudhatame jechaan hojiin nam tokko akka saba hundumaa irratti waan ta'e godhatamee inni fudhatamu suni adda adda bahee ilaalamuutu irra jira. Kan nuti beeknu seenaa Oromoo keessatti biyya sana keessatti bara dheeraadhaa kaasee keessumaa immoo bara jaarraa tokkoof walakkaa kaasee sabni baay'een akka inni cabe, akka inni qe'ee isaatii buqqa'e, akka inni du'e, akka inni ari'ame, eenyummaa isaa akka inni dhabu godhame seenaa kanaatu jira. Sun sirraa'utu irra jira. Isa hirraanfatteettee namni tokko namni yartuun waan isaan godhan waan isaan impaayera sana ijaaruudhaaf hojjetan ammallee jechaa warra jiran sana dhaadhessitee isa diigame qeensaa diigame jireenya isaa dhabe sana immoo ukkaamsitee Itoophiyaa haaraa ijaaruu hin dandeessu. Itoophiyaa haaraa kan ijaartu waan ta'e hundumaa miidhaa ga'eef balleessaa ta'e wanti gaariin illee jiraate gaarii ta'e sana wal bukkee qabdee namni hundinuu baree isarratti waliigalteen tokko yoo argamu amma immoo asii booda maal ijaarra kan jedhu sanarratti yoo mareettee yoo waliigalteen isaa jiraate. Gabaabaadhumatti wanta amma dhiyootti darbe kana keessa keessumaa muummicha ministeeraan nama ta'e Dr. Abiy kuni namni kan jaallateef waan tokko waan inni dubbate jira. Yoo inni gaarii ta'e inni dubbate kun hojiirra oole gaariidha. Wanta ittiin mormituuf qabu. Garuu beekeessa ta'u wallaaleessa ta'u kan poolitikaadhaafis haa ta'u wanti inni jedhu waan tokko immoo wanti seenaadhaanis sirrii hin taane daba kan qabu keessumaa akka obbo Ibsaan sileedhani warra mootota Itoophiyaadhaa saba Itoophiyaa ta'an warra Amaaraayyuu tun ta'e Tigireeyyuu tun ta'e hinafiin warra miidhaa irraan ga'anii keessumaa Oromoo irratti immoo miidhaa guddaa kan ga'an. Namni baay'een ajjeesuun dararuun harka kutuun maal akkasii kun uumaadha sabu beektota Oromoo tokko uumanii haasa'u kan jedhan jiru. Garuu isaanumti mataan isaanii kan barreessan chronically seedhan isaanii fi seenaa isaanii warri barreessan isaan duukaa warri turan kan isaan katabantu jira. Seenaa Tewoodiroos keessatti eenyudha kan wallaale wallootti yeroo meeqaan meeqa deebi'ee walloon Oromoo wallootti yeroo meeqaan meeqa deebi'ee cabsuudhaaf yeroo aaree dhummochi baasee nama harkaan qabate warra qabame sana warra booji'ame sana namni gara kan inni ajjeesee harkarraa kutee bowwaatti gad darbadhaa jedha. Kiroonikii isaatu saafe nama isaa seenaa isaa barreessutu saafe. Milikis
balaa cimaa waan baay'ee inni hojjete jira. Kana namatu uumee utuu hin ta'in seenaadhuma keessa jira. Kana maaliif dhoksita? Utuu yoo kana dhoksiteetti immoo akkamittiin gaarii isa ta'e duwwaa gochuu dandeessa. Muummichi ministeeraa sun I think kanarratti dubbachuu irratti amma yoonaa afaan guuteen dubbanne waan itti amanu natti hin fakkaatu poolitikaadhaaf jedhees jechuu hin danda'a. Garuu kana utuu hin dubbatiin kana utuu hin qulqulleeffatiin impaayera Itoophiyaa sana walitti suphiteettee ijaartee sabni kun nagaadhaa fi jaalalteedhaan akka isaan wal duukaa jiran gochuun rakkisaadha. Kuni hubatamuu qaba. Sabni Oromoos kana hubatee akkuma obbo Ibsaan Profeesar Makuriyaanis jechaa turani waan wal'aansoodhaan qabsoodhaan argate eenyuyyuu jaallate tola kan isaa laate utuu hin ta'in qabsoodhaan kutatee wanta argate gaarii wanta ta'e wanta ofii barbaadu qabachuu tikfachuu anin argatiinaa fi ani immoo ammayyuu argachuu malee waan gochuu immoo tokkummaa isaa cimsatee qabsaa'uu duwwaatu isa baasa. Warri kanarraa isa gowwoomsanii afaan laafanii waan biraatti odeessanii kanarraa isa maqsuu warri barbaadanii isa gargaaraa hin jiranii akka gargaaruu isaan gargaaraa hin jirre immoo hubatee of tiksuun dirqama isaatii dirqama hundumaati. Dirqama Oromoo ta'e hundumaati. Kanuma jechuun barbaada. Galatooma. Gaarii galatoomaa gaa ulfaadhaa yeroo keessan fudhattanii yaada bal'aa dhimma kanarratti nuu kennuu keessaniitii fi maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa sadee miidiyaatiin isin galateeffadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma sin. Fayyaa ta'e Malkaa jabaadhaa. Galatoome Malkaa galatoome ooluma. Ayyee galatoomaa gaa ulfaadhaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa qophii har'aaf dhiyeessine kanumaan xumurraa hordoftoota amantii Islaamaatiin baga Ramadaana geessan jechaa Ramadaana kana keessa uummata keenya rakkataa miidhamee biyya isaa keessattis buqqa'ee rakkachaa jiru isaan kana tumsuu irratti akkasiin gargaartan du'aa gootaniif illee yeroo kana keessa sadaqaa kennuun nama rakkate nama beela'e nama dhukkubsate gargaaruun fudhatama qaba wanta ta'eef isa kanallee akka yaadattan du'aayiidhaanis akka yaadattan isin gaafadhaa. Egaa qophii har'aaf dhiyeessine kanumaan xumurraa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Bareeda. Okay.